Shalom, shalom. Nagaan Waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Gooftaatti kan jaalatamtanii kallattii maraan ayyaana du'a kan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga isin ga'e jechuun jaaladha. Egaa akkuma beekamu TV keenya TV Lattuu irratti yeroo adda addaa ergaawwan adda addaa isiniif dabarsaadha kan as geenye. Ammas tumsi ga'aan karaa Kiristoos jireenya keenyaaf taasifame haga yoonaatti kan garaa nu ga'uu fi jireenya nu keessatti aara galfatu ta'ee boquu keenya kan nu kabachiise baay'een isaa hojii erga Waaqayyooti. Har'a ga'uu waa guddaa Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsi 4 gaafa ilaaltan dhugumaanii dhiphina keenya ofirra kaa'ee jedhe Isaayyaas. Ba'aa keenya muddama keenyas baate jedhe. Kununi dhugaa kana beeknee jennaan yeroo mara ba'aa jireenya keenyaa dhimma mataa isaatii kan godhate guddicha nu yaadachiisu kana dhugaa kana hubachuurra kan geessisus qalbii keenya isa tumsa ga'aa Kiristoos biraa argate sanan haalonni sammuutti gadi nama dhufanii haamilee namaa daaqayyaratanii miti. Tumsii fi geggeessummaa Waaqayyoo garuu hooggannee jireenya keenya keessatti bu'aa bayii hedduu wal qixxeessuudhaaf Waaqayyoowwanaatti gargaarsi nuu oolame dhugaa haalamu ta'ee mana keenya hin dagatamu. Kanaaf wal'aansoowwan biyya lafaa kana keessaa rakkinni muddamni haa baay'atanu malee haa jiraatanu malee gargaarsi Waaqayyoo Waaqayyoowwanaa garaa nu ga'ee isa nu galateeffachiisu karaa waan oolame kan maqaadhaa Kiristoos gooftichi baga gammaddanii baga hundumaarra kan caalu guyyaa kanaan Waaqayyoo isin ga'e jechuun jaaladha. Akkasumas akkuma dhageettan ani obboleessi keessan karaa hundumaatiin yeroo baay'ee kanan dubbadhu kanan jaaladhus guyyoonni hunduu guyyoota adda addaa guyyoota sammuu keenya jijjiiran eebbifamaa. Faarfannaan tokko xophee ni dhufe afaan namatti maara namtee malee takkaa ilmoo namaatti maaliifan kan kee godhama siina jireenya eenyutu keessi qaabadha jedhe kan yoo sarara firrinya hiriyaanitti waan namni nama rakkinaatti fiigee kan ol seene si eenyutan si aggeeffata eenyutu eenyu keessi qaabadha giita dhaabdee namni argee lafa firriin argee Wanna go to nafta te tolake undoza Kanna mir badi kiyardira yaza Andaza filaza gadi jabe sumasa Mafte nafdele kubati sumaya seta